odoo isan gaafatin dubbii kan haqiiqaa rabbi ana dharuun na keessa jirti. Odoo isan gaafatin waliin nyaanne sa'a kan waliin jirra waliin nyaanne waliin dhuyne. Dubartii tana kaleessa sagalee ta'aa fi turre naa biraatiifuu sagalee taate mucattii tana maaf akkana goote jedhee isa gaafachuu dhabe wallaahi ka rabbina ergu nama biroo gaafadhe. Mucattii tana urga gaafa waliin dabalameeti guyyaa takka isii uffata miicuun argine naan jedhe namni. Uffata laandoriiti miica isiin immoo eessa oolti mana madrasaa oolti naan jedhan. Deebisee immoo dheengadda sana dheengadda. Ana biratti jechu ji'a tare kan 5,000 ana bira ergeef ji'a lama ji'a tokkoon ergaaf baritan harri 30 innaan 5,000 daa'imatti tana suuraa telegiraamaan ergiteef ani quba qaba waan kana qarqara risiitii sayyoona ergi jette wallahi amma keessa si erga telegiraama irraa qabnaami telegiraama yoo qaban amma keessaan si erga dubbiin kuni dubbii mubaarak musammaa ajandaan dhufee jennaan namni of ajjeesa jennaan dhufe malee muncayyoon galte daa'ima qarqaaraa jira daa'ima isiiyyuu gaafa isiin dibamte ka haakimiif hinne beeyna mee warri namnummaan iccitii meetii sana beeku haa ta'u obboleettiin jedhan nama natti hime bara waan namni ani isiilleen beeku muncayyoon beeku obboleettiin beeku namni awwalallee bultii isii diige obboleettii sani jedhan ka ammallee jala deemee mucattii tana miidiyaa irratti fidellee obboleettii sani jedhan gaafa isiin telegiraamaa waliin haasan namni kun abbaa warraa isiiti waan kijiban qabu telegiraamaa waliin haasan walii barreessanii gaafa isiin barbaadde hin qarqaaraa jedhe kanaa ol wanni jilmee dubbii kijiba ta'uu risiitii 5,000 dheengadda inni ergee ba'an keessaan si erga mee dubbiin kun immoo mucattiin tun guyyaallee ka himattu ka isiin himattu wanti garaa nama nyaatu akka viidiyoo argine waa lama qofa viidiyoo achi nagatee jechaadha aaritu nama gaddisiisa kanaafi wacii daa'ima isaa yoo inni ergin anarra kaaya mush yoo inni ergin giddi funya ura irraa fuudhee ji'aan ergaaf waan immoo abbaan hin barbaadu jedhe waan abbaan hin barbaadu jedhe giddiin namatti harkisuun hin ta'u osoo ka walittuu deebu ta'e dhugaa himuudhaaf nama dhiibanii odoo walitti deebisanii yookii isitu waa ta'a yookii isatu waa ta'a innis kakateemi kanaa manna masaarifa buntala daa'ima ofii haa erguufi yoo inni ergin ana haa gaafattu maakii ati na gaafadhu an dubbiin natti mul'atu kanuma asirratti deebifna jenne wal fuudhuun kalee jira wal talaquun illee kalee jira yoo namaan ta'e namarraa baanii deemuun kalee jira kana waan ta'eefi masaarifa isii ga'u ka daa'ima isii ga'u sanii miti yoo jette daa'ima isaa kana fuutee itti haa kennitu yoo qoori irraa fuune daa'ima ofii akka fedhe haa godhatu na bira haa taa'u illee jette masaarifa isii erguufi lakki daa'imni kee na biraan ta'e isii biratti kaddamu yoo inni kaddamin ana gaafadha. Kanaaf warri miidiyaa immoo nan isin rabbi sodaadha haqiiqaa kanan beeytan hin sobaa hin kijiba yaaki komantii hadha barreessitan kana anaaf isinillee boru irraa gaafatamu nuti komantii kana irraa gaafatamna waan isinii mul'ate jedha dubbii keessatti haqiiqaalleen argitaa garuma keessa inni sobee dhiise mee maakii xiyya takkaanaa kenni haadha xiyya wayiin gaafatuu fedha maakii na uffalchi rafeeti galatoo tokkoffaa baazarii mana keenya galchuuf galatoome ulfaadhu wayya tokkoffaa maakii galatoome ummata kee dhageettee dhuftee asee tana waan kana godhuuf ulfaadhu wayya bagateen na taate galata siin mala lammaffaa abaazarii atillee asee tanatti nu dhageettee nu kabajjee dubartiin haadha siinqee malkaati silqee golaati sabbata nutti hidhattuu hin dandeetti nutti hiikkattuu hin dandeettattanii mirgasiitu jabeettanii dhufuu keessaniif galatooma. Lammaffaa ammoo wanna dhamma dubbadhu afaan hin qabdu sulxaanii waa jechuu barbaada dhageeffadhu lafee kiyya deebillee akka naa deebistu hin barbaadu tokkoffaa dhiirri gamna ta'e akka aarii nama gooteen ta'an ergamaan rabbii wanni isaan addunyaa tanarratti akkana jaalataniif gamnummaa fi akhlaaqan sallallahu alaihi wasallam wanni ati reefu jetti sun maraaqa ta'a haati manaa kiyyaa jettee akkanatti isii dubbatuun suni yooma si aarsitellee an hadhan dhufu aariin na jiraa waatu afaanii na baha jettee liqimsuu qabda malee intalli tun ilmoo tokko dhalte booda hiret isii eeggata intala rafaa dhuftu nafaa cuftu haadhan qabdu abbaan qabdu sittuu irkattee waluu ta'uu baattanii gargar deemtanii silaa eebii isii maraa hin haasoftu osoo jannata keessa dhuubanii baasanii hin barbaadu jechuun sirrii miti. Dhagaye lammaffaa ammoo tuyyuu intala tana masruufa isii 3,500 erga ka jettu 5,000 saamunaan tokkichuu hadha 2,000 maaliin bittee maaliin waa guuti sanillee qabadhu achitti tabiraati immoo dhageeffadha dubartii wata dhuftee waa isinitti himattu mana dubartii yoo taate amma reefu dubbiintu mana asliitii kaati funyaan qabdanii dhufta fuuldura irraas isin fida harka micciirtanii fiddan dubartii kabaja nu haadha teessanii nu dhageeffadha
nu haadha teessan isin eebbisnu isinita isin abaarru isin irraa ta'u intalatee nagalatoomii maakii ulfaadhu wayyan nu dhageetti rabbi si haadha ga'u dhugaa rabbi si hima dubbii sirriin goone sirrii deebifadha garuu ka sultaan tana amma nama miidiyaarraa wal fuudhaafi obboleessa kiyya dubbiin ati haga reefuu dubbatte jalaa haga gubbaa alqaxa'uuna wal qaxa'aati osoo haqaa qabaatte hin hambifatta hin dhoobsite hin dhuyda gadi dhiirummaan yoomiif sultaan yoomiif dhiirummaan keessan isin maa akka isinii dhufteen dubbii dubbattan waa itti dhuga ergamaan rabbi yoo dubbiin isinitti hammaatteedhan hudu'adhaa salaataa jedhan malee eebii niitii teessanii himaan jedhan dhiirti eebii dubartii hin himtu. Nasi miidhe nasi cabse nasi cabse nasi balleesse taan rabbiin gahattee dhiiste rabbii biraa haqa guddoo qabda yoo haqa isii cabsite wallahi hireen hin baatuuf sultaan dhagaye yoo itti dabde sultaan hireen hin baatuuf garuu intala dubartii ta ilmoota akka qofa dhalte jecha kana isiin jechuun cabalama isii cabsite ilmooteetillee kumni shan hin gahu jechi kunillee buula barbaaddi jaarsummaa haadha siin keessatti qabanne jecha jette tanaafuu ganaasitti yaada siin jedhaan. Baay'ee galatoomii haadha siinqee ulfaadhu tokkoffaa ani nuun dubbanne gurbaa garaan maa ganagaa jennaan kan irraa akkasa gartee jette Oromooni ABC takka lafaan kaafne. Wanni ani irratti xiyyeeffadhe irra guddaan ibaadaadha. Namni ibaadaa hin qabne ani kaayyoo qaba karoora qaba rabbiif jecha jira dhaga danda'ummaa sakamaa abbaan fedhe waan fedhe jedhee isaaf rabbitu walitti dhaqa. Ani bor ilmootiyya amaanaa isitti kennadhee deema ilmaan kiyya. Yoo ilmaan kiyya qajeelte diin irratti naan guddifne. Yoo karaa ani deemu karaa rabbiitiif rasuulaan deemu. Yoo ibaadaa rabbiin salaanne. Yoo quraana rabbiin qaraane yoo kaayyoon qabaanne anaa ishil faayida jiraachuu akka horii jiraadhee osoo hin taane akka nama rabbiin isa waan uumeef ajajamutti jiraachuu barbaada. Kana ABC takkitti iyyuu lafaan kaafne waan ani hambifadhe osoo isinitti hime bor namni waliin hin jiraatu. Isii miti hedduun namaa madaa akkasiin qaba. Garuu san mara cufee waa mara awwaalee rakkoon kiyya kana waan ta'eef waan nagaafatan qofa deebise malee ani takka waan ABC inuun dubbanneeyyuu inuun xuuyneeyyuu walii galatti mallaqni kan jettan ani isiin haadha manaa kiyyaa miti daa'imatiyya qarshiin 5,000 guddaadha duritti yoo ammatti homaa bu'aa dhaabbataadha waan ta'e 5,000 yoo fedhe 10,000 illee ergaafi ture ergeefi jira riisitti isin erguu danda'a jechuu yoo barbaadan sanii ol illee godhaaf ammas mallaqni rakkoo miti yoo feeti daa'ima sanii illee natti hakin homaa narraa hin qabdu kalaas maan narraa barbaadde maal himatteemi kalaas maan na gooti maali wanni si miidiyaarra fide kalee gaafa ufajjeefti akka ufin ajjeefne abbatti fide har'a feetu faafanniftu abbaan bira jira obboleessa abbaan qabdu hin jenne ati abbaa qabreetti eenyu abbaan qabdu jedhe haadhan qabdu jedhe malee Faddu yaa sultaan dhageeffadhu yaa obboleessa kiyya maaltu jira siite tasgabbaa'e wallahi tasgabbaa'e ifirra dubbatu jirta tasgabbaa'e. Miciyyoon tuni ji'a lama ulfa ji'a lamaatiin warra isirra keessa jechuudha. Achirraan sin barsiise ittiin dhuguma miciyyoon tun salaata hin salaattu haati amma rakkoon ati himtu salaataaf ibaadaadhaa itti waan dhugaati kun micoon tun salaatallee yoo kan hin salaanne ta'e micoo tanaaf isiin amma kana ni manne jechuudha. Haadha manaa ta'e tanaan ati salaata hin salaattu ibaadaa hin qabdu nan dhageessu waan ta'eef sinii haa osoo jetteen micoon tun ni himatti ture jechuudha. Ilmoo baatii lamaatiin warra isirra geeste aanqa isiin baatii 9 guutuu rakkattee ciniinfattee deessee ilmoo waggaa takkatti dheeyxee ilmoo isii sanillee hin laalle jechuudha. Kun shari'aa amantii musliimaa keessatti amantii akkanaa keessa amantuma keessaa hin jira uummata keenya kun. Rabbii sodaadhaati ni jira mee dubbadhaa. Maaki Kai nana asosiisini ta. Nana asosiisini miti obboleessa kiyya. Dirqama akka seeraatti akka amantii Kurtaan dubartii irraa gadi maraan fuuni ati. Maraan fuuni sultaan gadi dura. Fuudhee daa'ima maatii biraan Gaanii keenya dhagaye amma nuti laa kabajaan dubbisna sii galee maaliif jennaani waan fedhellee ta'u isin jidduu ilmoo takkaatu jira. Ilmoo qabdan. Ilmoon sunillee karaa nagiyaatti akka guddattu godhuu qabda. Isin hin salaattu jettee hiiteemi ilmoon tantee sun karaa ibaadatti akka dhugumaati salaataaf yoo hiitee ta'e ilmoon tantee tunis booru salaata irratti hin guddattu. Akka salaata irra guddattuuf
bira dhaabbattee gizee ciniinfattu maddii dhaabbachuu sirra jiraata moo sirra hin jiraatu sultaan? Galatoom ilmoon tunuu akka itti dhufte anan beeka. Rabbitu baase. Rabbi garaa isii keessaa baase malee waan hin godhamin hin jiru. Taa'imaa kii lakkii taa'ii gaarii miti. Waa hedduu naasa'ini dhiisii. Miidiyaarra jirra ummata gurguddaa ani wallahi ladhiim akka namni guddaani إذا أكرمت الكريم ملكته وجه نما قد يو كبجي إنجفت جا نما تكايو كبجي مو ما ترسي بها جا كنافو أني أما أمتا كان عمل سيدي بسوف في مالي أمتنا من كبجي كان كبجو ساني بجيتش قصتا كان كبجي كان عبدو في مالي سلادو أكا كبجي كياتي في أكا نموت قرقودا كبجو أكا أف كبجو من عرف قدره وعرف ربه وجه نمني لكي وفين بين ربي نمبيو نمني لكي وفين بيك مو ربي سابيك أني لكي كيا بيك نئيسي إيس وابا إنا ناسب سيسيني مجأيوني هذا مناكي يامتي دائما كي يفيتنا كنتو كنا أني بي أمبل جرا لكن أبام بربادي رانا فودون دن دهاتي هذا كي يفيرا بدتون دن سني أجي سر رومان كم دائما كي يو ينجو ملك نيجت إن إرجع دوراني اللي إرجع جر سني أجي وري الرميدي الرديم تري وانا كنا أسوب تري سنيفو أمانة دوبرتين سالان دوبرتي كبجان كم دوبرتي ناموسن كم هم فودنا والله ثم والله إن فورينا دوتاني كبري أكنت تقولوا ويا دوبرتي أجا بنكمل إيسا من إيسا خلاص السلام عليكم. ماكي السلام عليكم يا أبو زر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قيفتني يا دبنو. دبدا واتو أفان نقابين ولا دبتو. بارك الله فيكم أيها الفاضل جزاك الله خيرا مجايوتنا يلا دبت باليوتي تدراتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني لما ولوا ليه وري أسجل ديمتني درسا جدا والله وبالله وتالله المحما ربي دقدك يتباسا قدتاي نقر كواجو قدتاء إيسا وانا كنا إلى سلطان توابل ليس يوكا مجايوتنا وابل ليس مالي درسا وابل ليس نياجرا سبب دراسة بيي كن يقوم جرا والله وبالله وتالله دچيتنا ربي جرانا أدبت قولي قطع إيسا سري متي دراسة كسي مارك سبحان الله العظيم إيسا وانا كسي تدراتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني لما ولو ليو ستي دفه يو لمان كيسا توقيت ستي دفه إيغا ستي بوهي سنيهم مرتسين جدا سبب إيسا حتى تسمع كلام الآخر haga namicha kaanillee interview gootutti namicha tokko hin murteessin jedha caqasa haasofni dubbii fida yaa jarana sultaan waa hedduu dhokfatee deema yaa baaliyyoo waan ati guban qabne waan dhiirsaa fi niitii Allahutu beeka Allahu gaditti dhiirsaa fi niitii qofa beeka nu dubartii haadhatee na ilmatee na nuutaatu dhiisaati waan har'a haadharraa gadi buutee ربك وإنت أمي قوتون صدرك هادم ما نبرت قبدي قوتون دبرتي عالمك أنا قوتون إسي وان هاتي تين أمي انتي يتنالت قبض دبرتين هرد ألت انت اللي هرد ألت قبدي قرولا يا جرنا بك صلاة نيمانا كيسا هنجرت باليو يوسيتات جارسا إنسالا نتهني رمتا ماكي يوسيتات جارسا إنسالا نتهني رمتا ثوني أجتي آيات سيقالا مدبين شريعة ربي نمني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين الكافر الصلاة صلاة يا جرن أصومهم فين جنو اللي صلاة بك صلاتنا أنتم ما لا تعلمين سرت إفراء أبو كم صلاة وباتي سلطان وان براسة وبتشو أولي سان سببتشون قبضو على كل حال إن عيب السنين ملء وان يسين قوت جرا يوكا وان نقول جرا يسيل وان هندني منه إن اللي وان هندني منه كناف وان قوتان كيسا وان كان جرا لما ولي في الدني يو في دولة باتن والنسان جدو جراجرو إيجا طلاقاتي المانسانيتي إيجا طلاقاتي المسانيتي المسان مصروفو دركما قبابان دركما قبابان تيبين مسانا مصروفو أمو كالشو كدالا ما نمني ولي تندوفني دقايا بسمارة كالشو ريبا توكوتي نمني ولي تندوفني نمني والفورا ولي تهيروما إيجا سيادان با عندك سنيمة إيجا سيادان با كوني سابقا دا والربين جدو جراغا هكا نقفا ولنجرا تنجل أنا في الزقا بالتاسات ترو نمني كون نما تورين أدين وفتا أدين سلطان وان نما تورين انتو كني ربي صداد داتي
እዚህ ጋር ብናቋቸው amma laala ustaada keenya maal jettan ustaad isa qulqulleessitanii nama biraallee qureessina haqa dubba yoo abba dubbii sirnatti deebine Maarree maal jechaa jira maa sultaan alaalkee daa'ima yoo taate masruufa isii waan silaa barbaachisu godhaa. Ammas miciyyoon isin jirtu haati dhimmaatillee nan jirtu osoo isin jiraatte himattellee bareedaadha. Kanuma jechuu barbaannaa jechuun nuti. Okay, maaki ila namni dubbii nama lamaa yoo dhaalu bakka namni lama jirutti tokko dubbatee dubbii isaa dhagaa jirtan tokko bakka kana hin jiru. Nuraddiin na dhage guyyaa dubbataa oolanii sa'a dheeraa irraa haasamaa turanii waa'ee haqa haadha manaa nu itti dhalannee guddanne quraana rabbiitti nu barsiise ergama rabbiitti moodela kenna miidiyaa irratti nu barsiisanii lammaffaa waa'ee ilmoo an daa'ima jaalaturraa viidiyoo kallattiin har'a gisee isii miidiyaa makkii irratti baastu arge viidiyoo kadhadhee dadhabe kallattii mubaasharan agarsiise jedhee jibbaa osoo hin taane daa'imman abbaatu ta maqaan yoo ani bilbilee fi dubbisu taphoottu ta callistu jira nama beeku beeka abu maayirfaani beeka ani daa'imman jaallaturraa nama daa'ima jibbee yookiin namummaa jibbee kabaja dubartii dhabeetitti ilaalina obboleeyyan waalaa kulli haal ani haqa isii haqa daa'ima kiyyaa yoomillee rabbiin irra kaa'e isin narran keettan waliigalatti nuti ajandaa miidiyaan dhufe miidiyaa maanti malee lafatti abbatti haasoo abbeeraa isiititti haasee namoota naamusaan na waliin haasee haga irraa kabaja walii qabu namoota gurguddaa sheekotii guyyaa maqaadhaan guutuu san waliin haasee inumaayyuu waa baay'ee jira waan afaan raachi waan jedhe bishaantu afaan naaf guute malee sila waa baay'ee haasaa jedhe kanaaf waliigalatti ani yoo haga isin daa'ima kiyya horattu haga isin daa'ima kiyya guddiftu isiyyuu gargaaruu nama danda'udha. Galatooma isinillee dhukkubsatu sultaanillee maa maqaan bada jechuu hedduu galatoomaa kanaafi inshaa Allah hin gargaaraa isis hin gargaaraa daa'ima tiyya sin gargaaraa amma booda ajandaa miidiyaa waan dhufeefi malee wanni waan lafatti dhumatee haasofne waggaa lama guutuu taa'ee namni har'a itti dammaquuni ajab na dinqisiisa haa ta'u garuu eega miidiyaan dhufe miidiyaa maan deebisnaa fi galatooma ulfaadhaa afoonaa lilla hundi keessanuu amma booda waan akkanaa kana keessan galinaa isin maali sultaani Nuraddiin mee eegi Nuraddiin isin warri dhiiraa akka malee dubbattani maashaallah bismillah tabaraka rahmaan nuti reefu waan ustaazonni Ahmadiin jedhanii fi salaata irratti awwalli islaamaa shahadaa itti aansee salaata niitii maaliif buustan? Ustaazonni haa ta'anii isiin hukumiinutti maakii na dhagahu jirta dubbadhu maakii na dubbisa maakii assalaamu alaikum Waalaikum salam. Yaa ustaazota keenya isin ulfaadhu galatoomii kama fiddu fiddee kama nu gaafattu nu gaafattee guyyaallee waan shabakaa irra noollee fi kabajaa nama gugurdaa nuti nu hordofaa turee fi sheerii ati nutti gooteef dhufnee mana bannee nu ajandaa kana keessaanillee haasahuu wallaallee keessaanillee fixuu wallaallee Baba Nuraddiin fa'a namoonni hedduun hin beekaa dubbii miidiyaa gugurdaa aga asliitu namoonni hedduun nutti kennee keessaan laalaa jedhanii keessaan fenna garuu wanni kun miidhamni kun dhugamoo sobaadhaaf kabaja keessanii mucaa kana qabne bakka kana finne kabajni keessan dhagaame daa'ima ofii jaalatee jibbe funya'ura giddi funya'ura qarqara jaalatee osoo hin ta'in funya'ura qarqara daa'ima ofii malleen hin geenneef yoo jedhe keessaan saahibaan haa dubbiftu inni yoo ergi ani ergaaf kun isa inni kan dhimma jaarsaa jaartii nama garaa jiru walitti fayyisuu ergedde talaaqe isarratti haraama nama biraatti heerumtee itti deebiti malee isarratti haraama ammaan booda ajandaa kana keessaa baya inni immoo nama birootu qarqara sultaanan khayriin namni beeytanii nama birootu qarqara yoo inni waan biraallee ta'uu baate nama mana rabbii geessaa maatii ofii nama qarqaaruu baatu daa'ima waa lama kenninaaf ikhtaara lama itti hima tokko daa'ima kan horachuu hin danda'u yoo jette boruu ganama nama haa godhuu fi daa'ima ofii hadaama fiddee namatti haa kennitu yookiin bakka isin jirtu irraa fuudhan sanii miti daa'imni keenya bira hin ta'a yoo jette maakii adada ji'aatiin birrii ergee arrisiitii si erguu danda'a yoo isitu dubbii kana wala yookiin baabaa Nuraddiin erguu danda'a adada ji'aatiin risiitii isin ergee waan kana asumarratti dhaaba rabbi sodaadha dhimma jaarsaaf jaartii keessan galina dhimmi jaarsaaf jaartii abbama qaba keessaa bayaati birrii inni yoo ergee fi ji'a yoo inni erguu baate maakii ati ana gaafadhu arrisiitii keessa si erga ajandaa kana asuma nurraa dhaaba nu kabajaa keessa dhimma dhabanne waan jiru gaafanne tataaniiti yoo ajandaan kun dhaabate
bareedanatti fakkaataa namni oluma adan mooseen wal jalaa fuudha. Mana kana cufaa dubbiin gara biraa deemuu jirti ammallee. Taaza maaltu jira beekadha beekaa wanta gubachuu qabdi. Dhimma jaarsaaf jaartii keessan seeninaa ittan dhugaadha nuti dhimma jaarsaaf. Dagaan. Nu mari'atanii waliin fuune waan ta'eef nuti baarakallaa sin jennee nuti nun dhibu garuu dubartiin takka dhimma of ajjeesuuf deemti yoo ja'ani naan dubartiidha waan ta'eef namni tokko ilmoon irratti darbee deemee rakkadheen jira gargaarsa harkataa hin jiru itti nama meeqa gargaarree jira kana durallee miti. Argitanii miiree ammuma rakkoo isiin haftee bila ila dhiifa mallee naa godhi maakiti. Nama kana durallee nama akkasitti ilmoon irratti darbamtee kan gudeeddamtee waa hedduu gargaaraa turre dubartii akkasitti. Ammallee boorullee dubartiin dhuftee abbaan manaa isii cunqursee yookaan isii darbuu tahee rakkoo yoo nutti himatte rakkoon sun dhugaa moo kijibaa yookaan miidiyaarra fiddu tahee nuti dhagahuu hin dhaabnu jechuu barbaadeti. Malee jaarsaaf jaartii jidduu. Maarree san gaafadha nama biroo gaafadha ani kasiin jedhe kanama biraatti miti kanaa dhimma kana natti kenna. Birri yoo nu amanuu dhaban ani immoo walirraa lakkoofsa qabna si erga keessaan hatta tiktok irra maa siin ergine yoo isii erguwate amma yoo rakkoo qabaate sa'aatii ammaa kana erginaaf sa'aatii ammaa kana daa'ima ni beeytanii miciyyoon isiin jirtu dhaan amma haati dhimma osoo isiin jiraatte meebi haasa'u isirraa illee hundi hin beeytii badde dhugaa jirtutu tanaa badde amma barnuti waan dhageenne tokko waan isirraa dhageenne aybii kana atulleen himini jenne yoo kaardiin isirratti dhumee maaliif beekta yoo chaarjii irratti dhumee micu kaardiin dhume chaarjiin dhume haqa jirtu dhageette masaarifa daa'ima isii an ergee sirra ergaa maakiiti dubbii kana keessaa bahi isii kabaja guddaa nuu qabda atis nu kabajaa dhimma kana keessaa bahi boru ganama yoo barbaadde nuti risiitii erginee fi ammayyuu waciisi risiitii keessaa si erga wanni isin barbaadu daa'ima ofii haa guddifatu jette guyyaa wanni isin barbaaddu kana asumarra dhaabna wassalaamu alaikum. Ustaaza Baazar. Indaga. Keessaanillee laallee fixuufi. Daga si sheeka keessaan laalaa fixa. Jaartii talaaqamte maal keessaan laallee finna. Talaaqamte nama biraati haa hirmu. Ustaaza Baazar takkatti dubbadha wallahi. Daqiiqaa takka of. Dubbii kana jaarsonnis lafarra laalaniimi. Lafarratti fixaniimi. Dubbiin miidiyaa dhufeemi. Miidiyaa irratti illee dubbattaniimi. Amma isin rabbii daa'ima sanillee mucayyoo sanillee rabbiif jecha sultaan alkeir isii miti kabraatiifuu ta'aa jirra argaa jirra okay kanaaf waan isii barbaachisu haa godhuu fi isinillee bira dhaabbadha ajandaa hayye ani baabaa nuuraddiin isiillee ni dubbisaa obboleettiitii yaa hin dubbisaa waan ta'eef isiillee hin dubbisaa hin laala homaa rakkoon qabu baabaa nuuraddiin ajandaa tiiktookii keessaa baa amma assalaamu alaikum galatooma martinuu galatooma warri dhuftanii atturtan kataaf goota qabu biliiki goota kun isin hin madaalu bakka kana keessaa baa ciao assalamu alaikum mabazari sahiba jennan ya dubadde sibartu galatooma dubbina sirra cufate wassalamu alaikum gizirra walidde Sheekha yaadamte takena dubbin ingalla bazar mati kudan gurban indubban dubbitu miti to qayyir lawut kasetti no